والله خيرا وأحسن الجزاء جدا. أكثر سموتو يو علماء gurguddaan sheekolliin keenyin ummanni guyyaa boruutii har'allee abdii gurguddaa irraa qabnu as dhufanii bakka kana jiranii maasha Allah isaan dura dubbachuudhaaf dhiifama afwan jecha insha Allah jazakumullahu khairan wallahi galatooma ulfaadhaadha munaasabaa kiyyatti yoo deebi'eetiin jedhe rabbii keenya galatoonfanyaa rabbii ni'imaa gurguddoo ni'imaa baay'ee ni'imaa silaa takka lama sadii jettee hin herregamne nutti ooleetiin jedhe suni maali jennaan fayyaa nuu kennee islaama nu taasisee islaama nu taasisuudhaan ammootuyyuu nama qur'aanaa qabateetiin deemu rabbii nu taasise alhamdulillahi rabbil aalamiin jecha dabalataan ammootuyyuu akkuma rabbiin dubbateetiin jedhu wallahi sila wal caalanii warroonni cilmii qabanii fi warroonni cilmii hin qabne wal caalanii akkuma rabbiin jedhee nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam gaafate laa walin caalanii يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى القرآن آيات براشة ألفونا وروتا عمنا وروتا شهادة لمن طبعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كأننا مكبتا ألفونيت جراء ألفونا يا ربي والذين أوتوا العلم درجات وروتا علمي baratanii ilmii qaban warra akkasumas ammootuyyuu caalimanii kanneen ol fuuneetiin jirra sadarkaa irra caaltuu jedha rabbiin quraana keessatti dubbate alhamdulillahi rabbil aalamiin wallahi kan kanumaa rabbiin nu beeksise kan kanumaa rabbiin nutti argisiiseetiin jedhe falillaahi alhamdu insha Allah warroota rabbiin ol dubbateetiin ol fuuneetiin jirra jedheeti walladiina uutul ilma darajaat rabbiin jedhe san عوفي قافتي وربادا مالي جنان إسان الرد تدبجو نافن كن وان تهرججا جزاكم الله خيرا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قياه الراكنا كيس ساعتي ويتجدعني من ربين كينيا والله ساعتي سنو هذا التمو ساعتي سنيفي دعائي نتنكرك أن يستجنى عليك الأجوه النو أكسما سموتو تنكمني ركني معلومة هانا جنتي والله ركنيتي جنة ta'ammotu iyyuu ilmiti aalimana haa tahu ta'ammoo mana akkasumas ammootu mana namaa kana keessaa rabbiin na baase anayyuu nama hojjechiisu na taasise jedheetiin dubartiin teennallee dhiirri keenyallee kanneen jettellee guutuu kan keetu wallahi rabbiin guyyaa har'aan asiriitiif hafidu jecha insha Allah warroota qur'aana qara'anii qur'aana kanaan badhaafamanii qur'aana kanaan gammadan rabbi haa taasisu guutuu keessanuu maaliif jennaan akkuma beekamu akkuma rabbiin bakka baay'eetti dubbatee seenaa mu'mintootaa kanneen warra mu'mintootaa kanneen maal dubbate jennaan innamal mu'minuuna allaziina aamanuu إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يا ربي سبحانه وتعالى مالك جنان كني ور مؤمنتون سفا مؤمنتون سنك أبن أما اللي قرآن آيات راشة تدبتها آيات المؤمن وآية مؤمنات نكير تدبت ربي إنما المؤمنون إخوة مؤمنون أبوليوانين نوتي اللي أبوليوان والقرآنات جرانا عن جنة فرانة جرا إن شاء الله والروت أمنتاو في جبهته ويا برو أموتو والقبته والجنة هذا رب هاتاي سبوتو كينيا والله كاجين كم تبا كانتي ويا نرى ويا جمعتي من الكا حاجة تبا كان رفته بوتو كان كيا دامرات كان كيا ربي في حاجة إن شاء الله والله بقى رفتني torbee niti guyyaa guyyaanu dhufne osoo wal argine osoo waliin waan wahii jenne nutti tola maaliif jennaan fadhakkiriin ilaa daqiiqattillee adda hin baatu bakka hundattuu namni da'awaa kanallee dhaga'anii godhallee maasha Allah warroonni bakka kanatti waan kana akka bu'uura gootanii waan kana akka bakka kanatti dhaabbatee namni muslimaa waliif dabarsu kan gootan wallahi ustaaz Abdurrahiimiin eegalee guutuu keessa yaada muraada keessa rabbi isiniif haa gahu sahaadhaa haati amrii sirraa ta'anii فأمي أبي تنتهي أمري سر تهني يا دامورا بيتة دفتة سأكس ما سموت سجنتان كنوز هنكتا كدفتون اللي ربي جت تقوتو كان في ولي تبي ربين ملكي أجاب ربي في حامل كيسو أمة ولين جمد أمة ولين جرات ربنا هاتاجسو إن شاء الله جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء جتا مهر كبا تنيرتم
دبدا أبو أبو صلاح المصالح. الفوزاني. أبو صلاح الفوزاني نفكاته أيوة. ما دبدا مال جتنا بلزكي قالي اسم ما نرافود أنا أركله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sagaleen xiqqoon kukkuta malee keessa moofii alaati. إن شاء الله ربي سني حالات سو بوتو كيسنو ورا شبكالين دي ربي سني حالات سو. أيه رقم شمال جتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بقرب من بيا كان اسم دين كما كيسنا. أولا دين قد الليس كيسة دي بدين تريما واكيا نزغال كبجدي. الحمد لله رب العالمين إسين اللينا فيتي. obboleessa koo tokkotu fudha jedhee viizaa baafachuu itti jira. Isaallee du'aa ina kadhaa akka rabbiin illee firmatti deebisuuf du'aa ina godha. Anillee yaadaa muraadan qaba. Akka du'aa ina gootan ustaadii akka rabbiin ilmi rabbiin irratti illee na jabeessu du'aa ina godha isiniin jedha. Akka rabbiin imaana kanarratti illee ganna dhaabu naaf du'aa ina kadhaa isiniin jedha. Barachuu qofaa miti ustaaza mana maxxansa nama bareedlee barsiisuu rabbi akkana godhu du'aa ina godha isiniin jedha. Jazakumullahu khairan. أيه حبيبي ما جتن. إيهما قدان إيرسينات فكاتي الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي مو هذا كباخ يا رب ما تدعي اسم جنتك ربنا خليك دعينا عبدا إكي عن سيم مو خطفية الأذي إيجا سراجي دي ربي خطفية جلان دبسني أكنا لا في شركتنا دي بسور مصنع كنا لا في دعينا عبدا كان سيمو إيمانا ربنا خليك دعينا عبدا إن شاء الله جزاكم الله خيرا بكي فرماتك يساني بكثنا يا رب العزيزة يجري قويا هرّا. نمي الكوستان جري يادا قوتو كيسانو ربي سنسنامل كيسو. رقم عشان يادا مراد وانت جرمو وانمني يادو سواني تنيان نيسي واني تيادن اللي مالك جنان أني وهي وان كان لي يادي وان كان لي يادي وان كان لي يادي سويدي كالي نفسي يسجل وان تقوي يورا ديفا namni ani deeffate sun yaada muraada kan kee rabbi walitti si haa qabu osoo siin jedhe wallaahi yaadni mukeen yaada muraadni kan kee walitti si qabameetiin jira. Wanti namni keenya beeku tokko hin jira garuu du'aayii deeffadheetiin jira du'aayiin xiyya naa hin awwaannee wanti jedhamu tokko jira. Sun ammoo dogongora obboleessi xiyya du'aayiin bakka sadiitti qoodamti akka sadii si hawwa akkaataa sadii si hawwaatti tokko guyyaa har'aa kana si fayyaddee asitti gammachiistee waan ati barbaachisan si ta'uudhaan lammaffaa ammoo balaa sitti deemu waan si cinquudhaaf sitti deemu waan wahii furmaata sii ta'uudhaan sadaffaa irratti qiyaamaa nu afoo jirti waan qiyaamaa ittiin gammaddu rabbiin si mijeessuudhaaf ta'uu danda'a malee akkasiin isin inshaallah yaada muraada keessan wallaahi yaada muraada keessan ka ati hin yaadin illee waan khayraata taate guutuu rabbi siif haa gahu waan isin jettanii deeffattanii ka isin jettanii hin deeffatin illee yaada muraada keessan guutuu rabbi siif haa gahu akkasumas ammoo haqan narraa bade jedhanii haqa keessan wallaahi oolchee hin bulchini rabbiin sunillee yoo fudhateetiin jedhe akka badduunillee baddu yoo baddeetiin jette garuu rabbiin bakka isinii haa buusu maaliif jennaan rabbiin zaalima kana bakka baay'eetti abaareetiin jira rasuulillee abaaranii irraayyuu maganfatanii jiranii inshaallah ummata haqa namaa nyaatu kana rabbi nurraa haa qabu yoo silaa khayraan wan silaa qajeelchuma rabbiin fedheef rabbi nuu haa qajeelchu yoo jallinna ammootu itti mureetiin jedhe wallaahi akkasumas ammoo gabbina dukkanaa hin beeytaniitin hundinuu qabriidha qabrii rabbi nurraa haa seensu yoo nu qajeelche rabbi nu haa qajeelchu jazakumullahu khayran hin dheeresse abdunallahu maa jettan gara ustaaz abdurrahiimitti dabartuu laata أستاذي كيف هذا إن شاء الله أستاذ إنساني في تكشوش إن كمارا مالي أركون قبو أنا في وما يومتي
Ani sagantaa asirraa nama qooduu fi tartiibni eegu malee ustaazii dabarsitanii ustaaza lakkoofsa sagal kana dabarsitanii geeffadhaa isin daqiiqaa keessa Hayyee inshallah. hayyee nama lamaan kanirraa Jamiilaa maal jettan? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sini banataarraa cufadhe isheen illee cufatte ustaazii mee waa'ee nama haqa namaa yaatuun kanatti mee du'aayi nu jabeessa warra kana jirtanillee wallaahi anamma ustaazii dalagaallee hin qabu rabbiin akka dalagaa naa baasu du'aayi naaf godha ammallee nama mataa gad deebisee kanatti iyyuu haqa namaa narraa nyaateera. TikTok miidiyaa irratti illee himachuuf ustaazii nu miidiyaan keenya garee quraanaati. Namni gubbaa sanii ol nama baasee sagalee iyyuu namarraa fuudhee nama kanallee nama iyyaafatu hin jiru. Alhamdulillah nuti qaarallee manuma rabbii keenyaa keessatti iyyanna malee fuula tiktookaa irratti hin iyyannu. Ani wallaahi mee sagalee na haa ta'anii jedhee dhaqee yeroo meeqaa warra waa beekamtii qabu jala deemee namnummaan barreeffama kiyya ilaalullee hin jiru. Haqqi haqa namaati an dalagaa irra hin jiru ji'a shammu meeqa lakkoofsiseera. Birrii 300. Kaffaluu iyyuu hin dandeenye mee du'aayi naaf godha. Rabbiin zaalima kana haa qabu jedha. Ammallee na dhukkubaa haati birrii na kennattillee usuboottu ijjisii jaamee dhukkubee mana yaalaa ciibsaniiran jedhanii jennaa aaree mataa isaa kan akkanatti gad deebiseetiin baadhadheen deema jechuu. Reeffa isaa ammoo akka wasaasaan baadhatan jechuu fi nama abaaruun illee hin barbaachisu. Walumaa galatti waa'ee zaalimaa kana jabeessaatiin du'aayi nu godha. Warra afaan damma godhatee haqa namaa nyaatee haqa namaatiin makiinaa bitatee haqa namaatiin dahaaba bitatee haqa namaatiin uffataa deemaa garuu isaan boru ittiin qabamanii nu hoo addunyaa kanarratti haqqi namaatiin namarraa fuunee ciinqamaa hin jirru akka waan dhala haqa namaa nyaanne hasbunallahi wa ni'mal wakiil. Wallaahi jabeessaatiin du'aayi itti nu godha. Nu bakka warri beekamtii qabu san hin oollu manni keenya mana quraanaati yookiin garima du'aayi tana dhufna. Garuu warri wal danda'u achirra warri sagalee walii dhaga'u hima walirraallee fuudhaara jechuudha. Gabaa sanitti illee ganda sanitti illee jechuudha. Isin irratti illee hin dheeressu. Ani walaaqe cinqii guddoo keessa jira. Takka na dhukkuba takka dalagaa irra hin jiru takka adunyaa namaati kiyya taatee irraa sabaraa'uu hin dandeenye du'aayi naa godha. Armaan durallee asirra gadii kana himadheera. Isin irratti hin dheeressu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأ أبو عبد الرحيم تدبرته شيخ عبد الرحيم تدبرته إنسان أمو إنساني هاكنني إن شاء الله دعائي إنسان دفتن كان قوتوا كان إلى أنتج جميل عليه رافتني إرسه. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنساني في ديفيسيت إنجر أمانات وكفى الرت إنساني ونكد داشي. أي غلطوما الفادا وسوكر التاني في إنسان سند ديفسان كان وسوكر التاني في قلبي كيس كسمة يعدي ترى إن شاء الله أبشر إذا أستاذ كبجرب بسنا كبج أستاذي مي رقمني سكال أبو ماهر مو أبو أمار لكوز سكال بيلا جرتني مي أيوة اتفاق فايزن ما نو ميجتو سيني ميجتو نو ميجتو دعائي نو بدأ أنك أنا مالله مالله ترى أيوة تات إن شاء أكمل الله أي أستاذ أبو ياسر بيلا جرتني مي مايكي كافت إن شاء الله سين جميلة سر عفوا الآن أستاذ توسي ديبسا akkuma jalqaba deebisaa ture namoota bira jirtanii harka baay'een baasinaa guyyaadha suuta fakkeenyaaf gisee ustaazonni asirra baay'een jirre fa'a akkasitti harka baasanii ammallee ustaazonni tokko yeroo harka irra baasan wanti dubbatan ka harkaa badu jira akkasumattuu gariin hedduun ustaazota warroota xiinsammuullee saayikoo namaallee akka hubachuu danda'anidha inshaallah. maa kowaltan ustaadi yoo waa xiqqoo amma gatti kana dubbatan asirraa waa hedduu fudhatu jechaadha inshaallah. Tana keessa deemanii du'aayii warroota nama zallamellee warroota rakkatellee
warroota yaada muraada qabullee warroota maatiin irraa amrii ta'ellee akkasuma warroonni quraanni dhibellee ka keessa deebanii madaa namaa keessa tuqaa namaa deeman ustaazota hedduu akkasiitu jira waan beekuufi waan akkana dubbadhe dhiifamallee geeyibaa beekanii jechaa keessanitti na fudhatinaati warroota ammallee saayikoo yookaan xiinsammuu namaa akkaataa namoonni kun achuma ilaalee fiizikaala isaanii kan achi ilaalaniitiin waan nama keessaa burqu kanaan namoota hedduu ka koontirool godhantu jira ustaazotuma keessa. Kanaafan dubbadhee dhiifama. Kallatti maanuu ustaaz Abu Yaasir sagantaallee fudhaa inshaallah obboleettii keenya ka haqattiisaa saamamte sanillee isiillee du'aa gadi qabaa godhaa fi Jamiila irraallee harka fuutaniituman inshaallah sagantaa keessan keessa baatanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaazonni jala leewitingii seenaa inshaallah baay'ee odeessin goona harka baasa laayikii fa godha inshaallah kara gubbaa kana. Isinillee warroonni sumayyoota isaan jala laalaa harkatti nu baasaati ol nu baasa inshaallah. Hayyee ustaaz siyaasni arginu hayyee itti fufaasin. نوران نرسل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد نوران نرسل الحمد لله رب العالمين رب فيان مكنه إيجا فيان مكنه إدو بريدو في أبو جمع سنة والنقبضة الحمد لله رب العالمين أكسي دعائي بريد تنجرف دامت رب نحاته إذن دا والله يا دام ردس رب نحاقوته أكو يصير ريف دامت سنهند والله نام ربي انتهي رب نحاته إذن دا والله يا رب نراته حيف يا رب أنت دعائي سي تريف دامت يا رب نفكيبلي يا رب أنت يا دام ردس يا رب قوتيف إذن دا والله دلقا بريدو تخير راشي شغل ربي حكنو لأن ده حكا سي ربي نفحاباس والله حكا سي نم ربين التي ربي نحاتاسيس إذن ده بلتن يا دا مراد خير ربي سي حاقوت بلا دا ربي سر حقب إذن ده والله بلا ربي سي مكرين بلا وان جامهن ده بجران نجاسي حاباس إذن ده والله بلا حمد يلا ربي نجاسي حاباس خير راوان جامت ولسي حاقب نما ديني أنقبت ربي سي حاتاسيس إذن ده والله نما شيطان لن ليس ربي سي حاتاسيس تندى والله إنما خرات الرجال الشيطان الرهن دبرين تندى والله يا دام مراتك يسر هندون دكيسنو دعاء باي يسبق لما يلا دعاء يسر هند ربي نفح قبر نمو قوقا يتلابت هند والله يا دام مراتك ربي حاقوتوف نمو قوقا داد تلابت هجرا نمو رقا يفدو إن شاء الله هنك بلم تدعاء نقول يا رانتنا ويا جمتا وانتهب إن شاء الله هندون كينيا ويا دام مراتك ربي نحاقوت تندى والله بلا ربنا مكرين والله بلا ربنا مكرين هذا أباك إن ربنا حاتيفة والله هذا أباك إن ياس أمري برخاء قبض ربنا حاكنو أكس من أموني هذا في بانك اللي انقرب وربي دين ربي انت حاكنو جنة الله جنة فلوس ربي حاكنو كنجر نما أمري برخاء ربي حاكنو أكس من رزق قد ربنا حاكنو تندى والله بكيسان جنة تنقايتنا حاتو أستاذتني ورياس قبالة تاني كستي أفسا في كبجا في جالنا كتي سجنتاتني كيسنيسني كبجني أكا جايبا شناس كلها جلقان لي والله يا دام رد ساني ربي حاقوتو إن دا والله أدوي ساني تشبوتي ربي نحاتاتيس خير راوان جام هند ولا ربي حاقبوف إن دا والله جلو ساني جلو حياة تجيبا ابن حاجراتيس ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا مايكين كافن يده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أستاذ أبو ياسر أستاذ عبد الله ما شاء إن شاء الله. بارك الله فيكم أستاذ إنك ندرو ونقلتوا مع الفات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء
warroonni ganamarraa asit du'aayii godhaatan Ustaaz Abu Ubaidullahi isaan jedhan ganamarraa yeroo dheeraaf asirraa du'aayii nu godhaa turani hawaasa keenya kana wallaahi rakkoo hawaasa keenya rakkoo kennan waliin baay'achuu turan akkasumallee tanu argane nu gammadanii ta'ammallee akkas nu yaadottallee nu yaadda du'aayii nu godhaa turan ustaazonni hedduun ustaazota keenya bakka jiran rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu fayyaa fi aafiyaa taama rabbiin haa kennuufi inshallah ustaazonni yoomillee taanaan mataa keenya gubbaa jirtanii mataa keenya irra isin baana kabajaa isinii qabna kabajaa guddaa isinii qabna inshallah warroonni ustaazonni jala jirtan ammallee kara gubbaatitti akkasuma warroonni jala jirtanis kara gubbaa baay'oon nu godha isinillee liiftii gubbaa seenaa dhaabbadha yoo liiftii irra isin arganii baay'ee isin gubbaa yoo isin argan ummanni keenya kagisuma takkattiin gubbaa isa ol darbanii achirra bahaa dhaabbadha inshallah liiftii isa irra bahaatii warofaa qabadhaa dhaabbadha inshallah barakallahu fiikum asumaanuu markazallee sheer godha du'aa'ii guyyaadhaa hawaasonni islaamaa dhufee akka itti fayyadamu akka ammallee quuqaa ofiillee as keessatti yaaddoo namoota meeqan yaaddoon kan itti jiru yaaddoo bakka itti ibsatu dhabee bakka ammallee gorsa irraa fudhatu dhabee nama meeqatu akkanaan yaadaan hiraaraa jira bakki dawaan madaaniitii itti argatan kunu as qur'aanaa fi hadiisaa fi nasihaa asirraa akka waraabbatan sheer godhaa istoora keessan jalattillee sheer godhame ammumarraa kaasaatii kunaanuu sheer wallaahi du'aayaa guyyaadhaa namoonni hedduun dhufanii har'a hirmaatan sheer koopiling 2-3 sheer koopiling inshallah sagantaa ustaaz Abdullah dabarsuu deemaa beeka inshallah aldiimti inshallah barakallahu fiikum sheer koopiling istooruma keessan jala gootan inshallah bakka istooruma jalatti gisee 2-3 akkana sheer godhaati hawaasni islaamaa dhufeetiin haa aamin jedhu namoota meeqa jira karakkatee rakkoon bakka itti himatu dhabe ka cinqamee cinqaa ofiitii wereeree sammuun isaa waan biraa keessa seente hedduutu jira akkasumallee ka ammallee gorsa barbaadu nasihaa barbaadu qalbiin isaa cinqamtee ka gaddee gaddasan bakka itti ibsatu dhabee jedhetu hedduutu jira kanaaf dhufee as keessatti aamiin haa jedhu jechaafi inshallah barakallahu fiikum ustaaz Abdullah bagana gahan uftan Ubaydullah Abdullah masha Allah ko salama inshallah kallatti ma makin gama kesan barakallahu fiikum ayya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayya Assalamualaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ustaadi hiya qaali bagana gaan dhuftan inshallah warroonni harka baastanis akkuma duraan isiniin jedhe kana fayyadamaa barakallahu fiikum ustaaz abu mu'az kara gubbaa kana ol nu baasin inshallah itti fufa barakallahu fiikum Khadija tajadamtu inshallah amma farka baafteetiin jirta inshallah ustaazni waan wal biraa qabdan isaantu beeka haasawu kiyyatti seenuun duratti harka baaftee harka kee qullaa gadi hin deebifne waan ta'eef rabbi harka nuti rabbiin jala ol qabanne qullaa nu hin deebisini harka kee ka baafte san sirraa fuuneetiin hin jirra inshallah obboleettii teenya qaalii mee kanaaf inshallah mee maali haa jechuu barbaade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'atul khair jalaa gubbatti. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرر راجو سلام قبيجة Ustaazii an gammachuullee himachuudhaa fi ammallee dabalataan du'aa manaa taniif gammachuu asirraa rabbii wallaahi olamaa'ota keenya irraan wallaahi du'aa nu eegalamte wallaahi asirra taa'ee haga guyyaa 22 inuma deeffadha du'aa kiyya alhamdulillah obboleessa kiyya kagaraa huduudaatiif na jalaa dhaama jedhee hedduu qalbiin kiyya na cabde wallaahi alhamdulillah gammadee danaa bilbilee huduudallee darbeera namni na biraa du'ellee numa jira. Na rabbi na dabarsinaan jedhan gammachuma isa himachuu fi ammallee rabbi akka riskii naa baasee fi aduwwii jalaa okkata jala naa kaa'atuuf gammachuma kana ibsachuu yaa ustaasota teenya jalaa gubbatti wallaa jazaan keessan nyanna taatu du'aayii ammallee na bira jiraadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على رسول الله صاحب الحوض والشفاعة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أولا كلكم رجالا ونساء صغارا وكبارا كلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سننجل. جرى كان نموت التان سودان. أولا نشكر الله تعالى الذي جمعنا في بقعة مباركة. أولا ربي كأنك لتون فنا ربي كأنك إذا كان أمر له موت وجا بركة وجا جالتما وجا ربي كأنك سبحانه وتعالى أبا كأن إذا كان كيس بجرا كرك كيس جنة سنسفمي كيس إذا كان أمر له موت لا كاتي أكسم أمر له موت ملائكان جرو أما كانت تسمي رجدودني تني وروت جمعة صلاة وروت ذكر ذكران قوتو قلمي سنيف كيس بك ربي نتنوجي جدا إن شاء الله. ربي كأنك تنوجي الحمد لله جن. جرا كان الموت وبلتي تنك ديجا. والله دوغا سما جو كغلاتون فتن دوغا تنجرا سما كان جو كغلاتون فتن استاذان غلاتون فتاميت نموتو سما جو سي غلاتون فناكم نمني يو غمچو ارغتي انو ما جو تحفتي اسرا بقته يدو نما كسي دعاي ني ديفت غرو دعاي سن موتو ويتا ارغتو ان دعاي كاننا كدتني ارغتي نمني جرو هندي كات حفتي يو ايغا كان عمل له موتو كما يقول الله تبارك وتعالى في اياته الكريمه ولو بسط الله الرزق الى ربي سبحانه وتعالى قران ساكي سمي سرغ قبالالا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض جل ربي سبحانه وتعالى وسئل من ما كان ان يغا كان اكم اني فدوتكم اني هوتكم اني جارتو ترسكي كان انت جبل اسه سلا انسان يغا كان عمل له موت وسنا بانجي ربي سبحان الله كان افما جدري ربين ويقدر يغا كان ديكت يغا كان ديكيسه اكا يغا كان انسان دان غامبار ربين كنا رزقي كان مال جننا كيسان وسنا باني غرو الموت وبلتين تنتوني يغا كان عمل له موت وان ارغت رت يغا كان عمل له موت لا لاكاتي استاذ زنيرا ارغت غمچو اكنا كنا كبجداني تني اسرت امته كان دغيسسته يغا كان عمل له جچون كيتيف با يغا كان غراتوم سينجن عمل له غمچو ربي سي هادبل اوكي سيفي اكاس عمل له وروني غمد وروني دعاين اسرا فدتميف تاتف هدوت جرا هدوت جرا ان شاء الله ربي هاتا يسو عمل والله دعاي استاذ زني ربي لفن بلسو جزا غدا قبني اسرتاني ورم بين برسيسات نجرني غدا كان الموت دعوه رسولك الناس صلى الله عليه وسلم تكنولوجي ببلت كان ببل اساجرني تدو لساني الموت تكنولوجي ببلت كان حلا كماني كان الراي كان استاذ النجاب يعني اسرتاني تنين خير رت امه غرغارات نجرني كان عفو اسن الله ما شاء الله اسن جنة سرت الرافه جدما سرت ججبادا ربي اسن حججبسو وان سن هنتاني ربي اسن جراها بلسو اكاسما بكا اسن يادن غوتو ربي اسن هاجسو اسن جنة akkasuma ammallee himotuu dhageeffadhaa daawwattoota fi dhaggeeffattoonni kenna wanti koo isii isinin geenna sunillee maali yoo ka jettan taate zabana kana keessatti wallahi wanni fatnaa jedhame baay'ateetiin hin jira kama qaala rasuulu sallallahu alaihi wasallam akkuma rasuulli kenna sallallahu alaihi wasallam jedhanii fi saa asharaata saa'aa yookaan himotuu alaamaalee eega kana ammallee himotuu qiyaaman dhaabbatu irraa jedhanii wanni sun eega kana tokko eega kana ammallee himotuu ajjechan yookaan himotuu lolli heddummaatuudha jedhan bakka hundatti lolli heddummaatu ruuhin namaa qalbimatti ajjeefamu maaliif ajjeefamtee wallaalamu ka akkanaa kun gaafa heddummaatu taate gaafas qiyaaman dhiyaate jedhan rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam yaa jarana dhugaadha dubbiin dhugaa wallahi ufa haa eeggannu sirritti bakka daawaa kanatti as haa baqannu bakkeen itti baqatan asi liidii keessaa maa soytan messenjera keessaa maa soytan tiktokii keessaa maa soytan kana wallahi wanni isin fayyadu kanaaf warroonni asitti argamtan yaada muraada keessan rabbi isin haa guutu isin jenna yaada muraada keessan rabbi isin haa guutu laaftumatti yaada muraada keessan rabbi isin haa baasu inshallah amma ustaazan kenna hedduutu as jiran jedheetiin yaada inshallah ka kennameeti kan kennamii nillee ima jira jedheetiin yaada waan ta'eef jecha amma fasumatti isin irraa gabaabsaa khairul karami ma dalla wa qalla jedhan irra caaltuun kalimaa gabaabbattee haqa qunnamte jedhanii inshallah nama haqa qunnamu rabbiin haa taasisu quutoo teessan rabbi isin haa baasu obboleettii teena Khadijaa himootu yaada muraada isillee guutee fi akkasuma mallee gammachuu rabbi si haa dabalu isin jenna akkasuma numara kennaa hajaawii qabnaa hajaa rabbi nu haa baasu اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير اللهم ارفعنا فوق مرادنا اللهم بلغ مرادنا يا رب العالمين ayye inshallah amma kara ustaza deebiso edawaan ta'eef jecha warroonni harka baaftan ustaza irratti harka baasuudhaan ustaazni biroo kan du'aa kadhatan keessa isinii kadhatan jedheetiin yaada maalii fi dheeratuun barbaanne waan ta'eef jecha inshallah yaada muraada keessa rabbi isinii haa guutu ustaaz Abdurrahiim yaada muraada keessa rabbi isinii haa ga'u sarraan haa kennu keessaniif galatooma eega kana ammallee galata guddaa rabbi biraa argattanii amma eega kana asumatti isin irraa gabaabsa inshallah ayye بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أستاذ عبد الله ربي سنرى هجالته قلتوا مع الفات ربين إسنا
rahaa jaalatu isiniin jedha. Wallaahi hedduu nu galatooma ulfaadha inshaallah. Akkasuma Jamiila harka baasaa turte si arguu ture abshiir inshaallah. Ustaazonni akkuma kallattii mankara gubbaa ol nu akka nu baatan Abu Mu'az Ahmad maayikii kaafadhame inshaallah sagantaa fudhaa obboleettii teenya Jamiila irraallee Jamiila irraallee isii lakkoofsa qama torbaallee isii irraallee harka fudha inshaallah maayikii kaafadhaa. Barakallahu wa jazakumullahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد كلكم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسي تران درسيني تفوفا بارك الله فيكم. ما شاء الله تبارك الله فجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء كلكم سندون كيسانو غلطوما سن جنة سن اللين أستاذ عبد الرحيم غلطوما مال جنة مايكي نكونو كيسانيف من لا يشكر الناس لا يشكر الله جاني غاي نمني غلط ربي بيني غلط نمني غلط نمان بيني غلط ربي لين بيهو جاني سن اللين غلطوما دا أكسي دواي ربنا ها قبلوا دعاء إني قبلمتي نما كنا ورتي فتربنا هتاسسو guyaan irraa guyyaa jumaatii guyyaa rabbiin abbaa keenya Aadam uume guyyaa jannata keessa seenee guyyaa jannata keessa illee baafame akkasii ammaas guyyaan kun guyyaa kabajamaadha. Maaliif jennaan sa'a takka jireenii sa'a takkitti san keessa kan yoo gabrichi kiyya harkaan ol qabate ani isaaf qabalu malee gad hin deebisu jedhee sa'a takkitti san hunda warra wal qunname rabbiin haa taasisu. Du'aayi ustaazotiin teenya asirraa nu qartaa jiran hundasii marasiitu rabbiin haa qabalu lafan buusin lafeerra malee akka jaansanii du'aayi isaanii hundasiitu rabbiin haa qabalu. Wallahi namni asirraa waa hedduu himachaa jira obboleeyyan fiitti ustaaza fiitti himachuun waan bareedduudha. Wallahi namni gari ni dheeysa nama isin wal jaalattanii walitti himachuu jirtanii du'aayi teessan hundasiitu rabbiin haa qabalu. Kan rakkoon itti jirtu rabbi irraa furuu kan haqni isaa saamame wallahi hundasiitu rabbi yaada muraasa isaanii rabbi haa guutuu fi du'aayi isaanii hundasiitu waan isaan barbaadan harkadhaa isaaniin haa ji'u. Nama addunyaa tana gubbatti illee hin baxaraannee rabbiin haa taasisu. Dilii teenya illee rabbiin haa araaramu dilii teenya rabbiin nu qaqqaba nama obsu rabbiin haa taasisu. Maaliif jennaan obsi gaa'ee asabru inda sadamatil uulaadha jedhanii obsi yeruma dura wallahi musiibaan si buute sanii akkasii warra hukkuma sanitti obsee musiibaan itti buute irratti obsee sohaaba itti qabu sohaaba warra qabu rabbiin haa taasisu. Man lam yata'addaba ma'a Allaahi fawqa al-ardi addabahu Allaahu ta'ala al-ardi jedhanii warra addunyaa gubbatti illee adaban jiraatee akkanatti illee milkaa'u rabbiin haa taasisu. Nama asirra carraaqqatee khayrii carraaqqatee addunyaatti ittiin badhaafamu rabbiin haa taasisu. Nama addunyaan isin dayne rabbiin haa taasisu. Wallahi isinilleen akkasiiti maashaallah jiraadha. Janna hedduu takka nu galatoomaadha. Du'aayi akkanatti guyyaa jumaa bakka takkatti walitti galtanii kadhachuudhaaf wallahi isinilleen alhamdulillah rabbil aalamiin jechuu qabdanii. Maaliif jennaan rabbi subhaanahu wa ta'ala la'in shakartum laazidannakum wa la'in kafartum min adaabil shadiid jedhe kasih yaada murata rabbi isin haa guutu. Umrii nu dheeradhaa barakadhaa isiniin jennaa namni isin galatoonfannaa. Maaliif jennaan sa'a tana silaa namni bakka biraa jira isin ammoo bakka du'aayi rabbi irraa fudhannaa jettanii ustaazota jalaa amiin jennettanii as jirtanii rabbiin sowaaba keessatti isin haa katabu. Wallahi sowaabatti isin haa katabu. Karaa isin miila isin deemaa dhuftan sowaabatti isin haa katabu kan tarkaanfii takka wallahi ni yaanillee dhufne jiinaa nuti harkumaan dhufne jiinaadha. Maaliif ni jaallalame nama al'amaalu biniyyaati jenni akkasii du'aayi teessa rabbi isin haa qabalu. Ustaazoti teenya ni galatoonfannaa isinillee ni galatoonfanne isiniin jenna nuuf jiraadhaadha nu wayyoomaa bakka guddaa gaadha. Yaada murata rabbi nu haa guutu akkasii isin dheere jechuun hin barbaannu. Guyyaan irraa guyyaa warra dheeratanii miti guyyaa namni hundinuu qooda qabu jaani
أكسي دوغايتين ربنا قبل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب دوغايتين قبل دوغايتين تنام مسجد خلني تنكنا خدنو هنتسيتو يا رب قبل أكسي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أكسيد ويتن رب قبل نما أسرت اللي خير دلغتي آخرتي تنبرا فم رب وتاسسو نما قيا آخرا قلمي في مرقام رت رب تاسسو أكسيتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ إن شاء الله أستاذي رقمك بنات أمي مال جدا بنات أتفهم أمي أركباس. أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران أستاذتي وعدام فديتي مشكلة ويتقريرا أيه ما كيف تحكون قبل إن شاء الله أنا ما بتقوي دوانية دام ده أكسي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسي يا دام رادخي رب سني فاقوتو أمتو أدى رب سني راقب وبلدي يتدواي ناقو يتنا دامته يا دام رادسي ربي هاقوتو دين ده والله ما سياتي نوليسي نما ربي ما سياتا ديسي في إيجا ما سياتا ديسي في دواي الراقب ربنا حاتايسو يا دام رادخي رب سي فاقوتو تات جلابه وببدلا نجا صحاباسو تادي ولي بو برباد ولي صحاباسو دين ده والله يا دام رادخي رب سني فاقوتو بلا دد يا رب نجاس نحباسو دين ده والله وانا تندامرتي هن يا دام رادخي سيقوت بس حاجة مجيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن شاء الله مشكلة ويتقول إلى بودين نديبيا والله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي هنا راتا السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم. أكسي وبليانكي هندما كيس أنا ربنا عامل كيس يا ربي والله ورا تأسي والجاي كان كنت يا ربي ملكي نسين وباسي يا أرحم الراحمين يا ربي يا الله اللهم بلغ مرادنا يا ربي ومراد آبائنا ومراد أمهاتنا ومراد إخواننا ومراد أخواتنا ومراد مشايخنا ومراد أستاذنا ومراد عامة المسلمين يا رب العالمين إن شاء الله بلتي جميلة فما قد نهار كسر رافو ده جسين جرام يدو كرا أستاذوتا ساعتي قسجو فتشا أستاذوتا إسيد برساتو ده يفهم أسمانو أمة مسامة سنلير كباسات ترتني سنين كوني وان نو أرجن فجأة قلالتني أرجتاني مالي فرق باسا نيجي بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وأنا بقى ولي وياك سيكون بجمع ويا جمتا اتجيسني قلتو ما الفاتة جبان وكانوا كيسني بقى ولو ما نربي النجاح دعائي قافك والله قلبي جبان بليتي تينا كان دلالي وقاتكم له منا مدمتي تقرقرة ربي باسي دعائي والله استاذ سنما تقول ايه تري بدي جرا جلاباتي جرتي أما لك ربي دلقا بريدة نما أرومو براجعه جبت جنما هنا هنتي دعائي قدا في كام مرة والله دعائي مركز كان هدوك بلمتي الأنيسي نسنجرتو بوليتي نسيتي في أنا بليك قلبي جمني آمين جني عبد الرحيم جزاكم الله خيرا والله دعائياتك قلبي قوتي أقسم قلبي كي جابستيك أتي والله نمنا سرت تنبون ننجرو غافسي كالأتنساني بيا بحني غافا نمني نما مالك أنا ما نمني نما رانيات ودو قلبي نما تبا أما اللي قد كبا أكمن رحمته دلقا ديكو مالي نقودو أنا اللي بولي يوم مديني تولدت نقاي مالي أنا اللي سيبي ختيمتي دعائي قد آفي سنين جنة إن شاء الله جزاكم الله خيرا استاذون جل جرتان موي تنجين وسينا سنجلا قدبونا
الحمد لله الحمد لله والله يا رب الحمد لله ألف ألف مرة. بقى بوليتك إن اللي ربي إنه الكيس الحمد لله رب العالمين. ربي دعائي اللي أبوليان كنا كان أن اللي أستي نو قبلي في نو الحمد لله. ودندتي هنا نيمتي وان دعائي نو كان في متي نموت أسجل كان كيسا. nama wallahi yoo du'aa'ii kana rabbi irratti rabbiin akkana nu haa ta'u jedhee kakate wallahi rabbiin akkuma inni jedhe taasisuuftu jira wallahi akkuma rasuulli rabbii jedhe namoota irraadhan namoota ammallee namni nu qiimaa isaan kennine namoonni nama isan laalle namoota nama biratti ilaa sadarkaa wayii hin qabne garuu yoo inni rabbi irra kakate rabbiin waama inni jedhe ka taasisuuf nama akkasiitu jedhan wallahi nuu miti nuu warroota dilaawoo nama kaan irra baantuqaa kaan galana godhaa akkan oolluu miti warroota ammallee jireenya ofii malee takkaa maasiyaan laalle takkaa ammallee haraaman dubbanne takkaa ammallee daangaa rabbiin tarkaanfanne kama halkanii guyyaa keerirra oolee buluu jira ka rabbiin isa beeku malee namni isan beeni jira yoo isaan kun asitti aamiin namaa jedhe qalbii nagahaatiin sababa kanaaf rabbiin nu milkeessuu mala rabbiin illee maal jedhe إن الله مع الجماعة يد الله مع الجماعة بكام اللي قمت الآن تقوم مع الآن كانت ربين بركات جرائنا إن شاء الله نقول قلتها الحمد لله رب العالمين أكسم اللي وروني دعائي دران دي فتاة ترتاني اللي وروني حق أنا ما اللي حيث نمني اللي حق كيسا سامي اللي akkasuma obboleettii keenya raqama 5 irra taa'aa turte wallahi mallaqa wayii tanamaa namni amaanaa na kennee amaanaa sanuu namni wayii na nyaate anis akkasittuu dalagaallee hin qabu haati amaanaan sun jalaa bara mallan ija sun jalaa bade boottee haga ijji baduu dhiyaattee ammallee hospitaala galteerti ana taatu dalagaa qabaadhee mallaqa 300 kanan deebisuuf isii taatu kun sababa kanaa fi dhukkubsattee mana yaalaa jirti kana fa'aa jettee waan gootu dhabdee gubattee namicha mallaqa irraa nyaate mataa gaggara galchitee suuraa gurraachessitee irra keeyattee deemtiin waan akkanaaf akka mudate jira namni amma boota islaama as deeffatee jedhe furmaata si argata wallahi yaa rabbi si kadhanne hin dandeessa hin beektaa hin dandeessa isii tanaan hangafi warra hayxi isaa jalaa saamamte hunda yaa rabbi nu galchiif yaa rabbi nu galchiif yaa rabbi nu galchiif yaa rabbi haqasii kana yaa rabbi nu deebisiif yaa rabbi hayxi isii deebitee isiinis haqa namaaf irraa kafaltee gammachuu isii akkuma amma obboleettiin teennaa Musaa ibnu himan sanii yaa rabbi nu dhageessisi yaa arhamar raahimiin yaa arhamar raahimiin yaa arhamar raahimiin nutiin kun dilaawoodha rahmatuma keetiin harkasii ala qabachuu jirra malee waa darajaa qabaannee miti waa sadarkaa wii qabaannee miti yaa rabbi nama zulmii keessaa yaa rabbi nu baasi yaa arhamar raahimiin yaa arhamar raahimiin yaa arhamar raahimiin yaa rabbal aalamiin yaa rabbi nama cinqaa keessa jiru hunda yaa rabbi cinqaa baasi nama rakkoo keessa jiru yaa rabbi rakkoo baasi wallaahi yaa obboleeyyan kiyya niyyadha guyyaadhaa kana sa'atii wayitii jedhan sa'atii san haala ibaadaa irra ati jirtuun haala ati du'aa irra jirtuun haala ati salaata irra jirtuun yoo sa'atiin sun sirra dhufte sa'atii san keessa hin kadhatanii waan niyyatanii wanti ati niyyatte maqbuul sii taatu malee naftudhan kanaaf inshaallah sa'atii sanillee rabbina waa hawaafaku yaa arhamar raahimiin yaa rabbii kiyya nama rakkatee rakkoo keessa jiru hunda isaanii yaa rabbi rakkoo baasi jamiila mee harka baasaa turte doktoriin lakkoofsa 5 irraallee harka baasaa turte ustaazonnillee ol bahanii jiran doktor Habiba isirraa fudha isin lameen irraa inshaallah isinirraa fudhee sagantaa ustaazotaaf dabarsa jamiilaanan ustaazota hedduu bira dabaree ture dhiifama guddaa hayyee dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz rakkoon qabu anillee beektanii haadha abbaa warraa kiyyaa soddaatii kiyya baay'ee nalaa dhukkuba. Haalli biyya keessallee baay'ee rakkisaa mana yaalaa geessuufillee baay'ee ulfaataadha. Baay'ee tokko na jalaa dhukkuba akka rabbiin aafiyaa isaanii naa deebisuuf akka du'aa naa gootan barbaada wallaahi. Akkuma rabbiin aafiyaa isaanii deebiseef wallaahi jedhan du'aa naa kadhaa hundi keessan. Kanumaaf harka baasaa ustaazii dhiifama guddaa.
Barakallahu fiik. Haadha abbaa manaa keetiiti? Eeyyan ustaazii soddaateeti. Maashaallah, barakallahu fiik. Rabbiin barakaa siif haa godhu sii tanaayyuu. Wallaahi rabbi barakaa siif haa godhu. Islaama jechaan akkana kunoo. Islaamni amma isin firummaallee qabdani. Kara kaaniin qaraabaallee akkasittuu soddaatiin soddaatii akkana jaalatanii du'aa'ii godhanii fi isii duuba du'aa'ii deeffatuun tuni irra keerii jalana. Wallaahi rabbiin siillee haa milkeessu. Isii sanillee rabbiin haa aafi ustaaz seenaa kara gubbaan nu baha. Rabbiin isaan san aafihee si haa gammachiisu yaa rabbal aalamiin yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi har'umatti irraa nuu kaasii nu fayyisi yaa rabbi yaa rabbi waan isaan cinqisan waan isaan dhibesan yaa rabbi irraa nuu kaasi akkasuma biyyillee xiqqoo nagaan qabdu haalli nageenyi biyyaallee ulfaata jedhaarani biyya sallee rabbi naga haa godhu yaa rabbal aalamiin yaa arhamar raahimiin yaa arhamar raahimiin inshallah ustaaz seenaa isinii dabarsaadha warra isin dura harka baasaa ture kanarraa fuune yookaan hin dagatamanii doktor Habiba lakkoofsa 5 irraa. Nama harka baase? Waa. Ayyee ka irraa fuudhash. Irraa fuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maal jettanii obboleettii? Ayyee ustaaji namichi du'aa isinitti deeffachuu fi yaadaan muraasa walitti qabaa waan akkaan nutti jabaatte akka rabbiin waan saniif na laafis obboleettii takka illee hedduu rakkattee zayitii danfana irratti na cinaan jetti harkarratti isiillee akka rabbiin mana rakkinaa san keessaa naa baasu du'aayi naa gootanii fi kanuma yaadaan muraadaan qabaanis akka rabbiin naa gootu jazaakumullahu khairan xumuradheera. Inshallah ustaazonni hedduun hin jiranii sagantaa kanarra isinirraan dheeressu Abuu Raafi'ii irra jalqaba seenanii akkasumallee Abuu Nasraddiin illee ustaaz seenaa salaamadhaa kennaaf immoo inshallah ustaazota Abuu Nasraddiin irraallee obboleettii kennaallee du'aa godhame inshallah. آية بسم الله الحمد لله رب العالمين المحمود هو الله المصلى عليه محمد بن عبد الله المرضيون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى akkas inshallah baga rabbi sa'aatii kanaan daqiiqaa kanaan guyyaa kana rabbi isin gahe sa'aatii taantu rabbi isin haa gahu akkuma san warri harka baasuu fi sardamaa jirtu inshallah egaa rabbuma keetitti himadhu irra guddaan rabbuma keetii namni illee argite osoo si himu osoo rabbi si himu rabbuma keetitti himadhu rabbiin argite ka jalallee ka gubballee haajaate waan sitti jiru waan si cinqaa jiru waan yaada sitti ta'aa jiru rabbi sirraa quba qabaanin nu sirraa quba hin qabnu haajaate ta diini ta duniyaa hundaa rabbi walissi haa qabu haftee umrii keetii keessa rabbi barakaa siif haa kaahu rakkataa islaamaa rakkattuu islaamaa ka imaan isa rakkis ka istiqaamaa isa rakkis ka faamin isa rakkis ka abbaan rakkate ka haadhaan rakkate ka obboleessan rakkate hunda rabbi rakkoo haa baasu inshallah du'aa akkatti jam'ii godhuna malee tokko yoo jenne sa'aatii waliin gahu ustaadonni jala kanallee gubbaa kanallee jiranii rabbi barakaa isiniif haa godhu guyyaalleen guyyaa jum'ataa guyyaa gitee ragaan du'aayin keessa qeebalamtu du'aayin isiniif haa godhani ustaadonni yoo amma du'aa isinii godhan nama tokkicha bichaan godhan nama rabbitti amane hunda kalimaan laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah qabde hunda du'aayi godhaa jiranii fi rabbi barakaa isiniif haa godhu rabbi isiniif haa hawwaatu bakka ati jirtu biyya ati jirtu biyya ati keessa jirtutti lafa jiraatte fooqii keessa jiraatte maali jiraatte achitti rabbi si haa tiisu tika rabbii keessa jirtu namni argitee mana quraanaa keessa garee du'aaf daawwa garee quraana baratu garee kitaaba hadiisa rasuula alayhi salaatu wassalaam baratu keessa namni bakka du'aa yoo tika keessa jiru kun beekama wallahi tika keessa jiru tika hagaran jeemne keessa jiru maaliif nafsi ofillee tiifate nafsiyyaa isallee asitti hidhee taachi dhaq garas dhaq garana dhaq garas dhaq takkaamee achitti bashanne haala kilak wallolee garii wallolee guyyaa wallolee halkan wallolee walirra bulee eegas isumatti yookaan isimatti injifatetti asumatti nafsiyyaa ofii asitti gadi hidhee gara kaaniin quraana baratu gara kaaniin hadiisa baratu asitti khayriin ni jabaatti abbaa rabbi isaa laafisa malee khayriin ni jabaatti wallahi as keessa taa'ee shayxaanni aboo ati ganaa jirta kalaas ati kanaa jirta aboo takkaa ofirraa bakka bashannana dhaqi garee maalii dhaqi garee takkaa hin dhaqqabda umriin kee ganaa jedhaani beeta ganaa jedhaan keessayyuu warriin bilaalota nurraa fixate qileen hedduu nurraa nyaatte wallahi kanaaf rabbi as nu haa deebisu
ربي أسيت قرآن ربي براتو ستي ربي أسادي بسو إسرين جيتشا هاي مايكين أما قام أبو ناصر الدين تسنيكنا أبو رافي اللي أزياني أستاذ لكوسا صديت التربر اللي أزياني الشيخ عالم ما شاء الله لكوسا صديق رجال هاي هندو أسجراني عبد الرحيم مالجد أبو ناصر أبو بلدا رافي أبو 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 رافي إيش درساني إيش أحق لمن إيش سبق أني الحق لمن سبق إيش ما شاء الله الله أكبر يا السلام عبد عليكم الباسط ورحمة الله وبركاته. دي فما وجهني نبروتي كنا تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبروتي ده برسا ساتنا جزاكم كم الله نقوم خيرا زادكم الله علما وفاء نقا الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله جزاكم الله خيرا ربي فاميسني يا دبل جزاكم الله خيرا زادكم الله علما وفاما آمين جتشو مريم مركم باسين آمين إيش أمي كوي ميسر راهول أبو ناصر من الدامي أبو نصر الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكاسي أستاذتك إن كم نجا فيا قبل جفتني. برو الحمد لله كجاري. أكاسي بقى جراتني قوي يقني إذا أكاسي أبو مانغور الدملة أكاسي جرتني توادو اللي يقولون نامي جوامين من بجور رايدو أشيل تفتي بقى المانوس أستاذتك إنيا. أيه. والله هدو جينكنا نجباتا bakkin dalagotullee biyya rabaatan nama hedduu biraan dalagaa akka jara kanallee karaa rabbi tokko isinaaf mijeessoo akkasuma maasoo akka rabbi diin kanallee na barsiisoo maatii kiyyallee akka rabbi na barsiisoo akkasuma maasoo obboleeyyiin kiyya tokkos wal jibbanii ana biyya namaa jiru kana jibbanii wallahi akka rabbi nama gartee kana nu kanallee walii galchuu akka du'aa naa gootanii isin daammadda insha Allah. Ayyee maasha Allah rabbiin barakaa rabbi sinii haa godhu hajaatee rabbi sii haa baasu nama argitee namticha nama jetta madaame شرطة مؤمن بلا دايدان كان ربي سني هالافس نما بلا دايدان كان ربي سني هالافس بسم الله بإذن الله ربي سني هالافس مرادك يا ربي أجا وحاجاتي تديني الدنيا ورد آي دي فتي كان دي فتين هوندا ور نيا دعايتين أستعي آمين جلاجر ور نيا دعايتين أستعي آمين جلاجر هوندا ربي آمين كيس كارك باسي في كارك باسين لي كجلا كان أرجته يوم ما هارك باسي تقول هاي lakkoofsa sadi maakii qabadhume hayyee lakkoofsa sagal maal jettu lakkoofsa sagal أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي لي كما قلت أنا من أجايا كيو نمني مرتفعات وآمن جت وانتو نسر قد ما جرنا ما هم ذاك جتان اللي ما لي يادا أبصنا الأورج تكجرا كمالي أبصنا الأورج كمالي يادا نتاتي نما يتنا جالا ركتا جرا بكت ركتو هم قمت بكت هم قمت يرو إيرا برا إيرا ركو هم تو كيس جرا رحيم ركما جرا رحيم كما جرا وانا تو سنت أبدا بازه ميجري دوغان فكاني ربي في إسقفة ركو إني كيس جرا سمرا جرا ميدو أي نعبدا بسم الله ربي جابر رهابان وركوسا كيسا ربي هاباس بسم الله بإذن الله ربي ركوسا كيسا هاباس وركتا إسلاما كارجتي ركول باسي همتو دبل كول باسي همتل كربي كي ربي تلكني بويا همتا جرول ربي راولافود كايمتا جرول ربي راولافود كركتي يا ربي جراجر إيرتي شمرتي بيكيس جراتي بيالا جراتي هندا نمركتا إسلام ركتو أمة إسلام كبيوتا غرغرا كيس بيوتا غرغرا كيس أكا إنتانت تهاجر أكا إنتاني قد أجر كلبو إصابة أساجر كارجتي غرين أفانو مانو دبتو دبي هندا ربي بسم الله قويا رأسنا كيس ربي ركو كيس ربي نرجتي ناصري وفي ربي نوافدو ناصرين دين إسا ربي نوافدو نولي ربي أفصدو كنة obsa rabbi nuu kenne rakkoo kana yaa rabbi nu haa dabarsuu isin jecha anamma sumarratti isin dhaaba eeyye aburaafi kiyya naa banadhaa kaamma maayikiin gama keessan deebi'e insha Allah rabbi barakaa isiniif haa godhu ayyee obsinaan maal jettame السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فانجرت أنا بعض السنة. maal jettan أنا
namni cinqii biyya namaa kanatti cinqamtanii argitan hundummaan keessan dafqa waggaa hedduu dhamee namni na zullumitti kennannaan abbaa feetti itti madhunaan jedhani amaanatti kennadheennaa. Mee haqa kee kana rabbiin siif haa deebisuu jedha du'aa naa kadhame. Allahu akbar. Ayyee rabbi si haa galchu obboleettii ta'e rabbi harkaa si haa fuudhu. Siin hangafee warra hayxi isaa jalaa miliixi rabbi haa galchuu fi bismillaahi bi'iznillaahi kariim guyya mar'aa kanarra. Wallaahi rabbiin haqa hin balleessu. Rabbiin kiyya hin jarjaru suuta deema nama zaalimaa kana rabbiin obsaafi nama zaalimaa kana hin obsaafi gaafuma isa qabe harkaa hin futtufannee akkuma dhagayaa jirta gaafuma isa qabe harkaa baafuu hin dandeenye wallaahi rabbi nu haa baasu namni hin zollomamne hin jiru namni hin miidhamne hin jiru ka argitee har'a dhugaa itti fakkaatee nama hafuura nama kasanuu ijoolleen biyya ormaa daangaa rabbii cabsitee akka hin taanetti akka nama ibidda keessaa fuudhetti fuutee walitti qabdi namni taa'etuma akkuma gaarii ciisetuma akkuma gaarii nyaatetuma dhugeetuma abboo har'umeettachi ba'a subhaanallah. Kanaaf rabbiin harkaa isinii haa fuudhu zaalima san rabbi haa qabu dhiira ta'e shamara ta'e biyya keessa jiraate biyya ormaa jiraate rabbi isa hin nyaachisin guyya mar'aa kana rabbi irraa si haa fuudhu rabbi irraa si haa fuudhu namni miidhamte yaa rabbi jedhaa jiru namni hidheesi jalaa miliixxe yaa rabbi ati argi yaa rabbi bar nama zaalimaa kan nama haqa namaa miidhe rabbiin osoo kaabirallee taate hin dhiisu haqa namaa osoo kaabirallee taate rabbiin dhiisu kanaaf rabbi barakaa siif haa godhu rabbumatti himadhu rabbi harkaa siif fuudha yookaan osoo inni jiru harkaa siif fuudha warra hin beekani bar wallaahi rabbi akkuma fuudhetti harkaa siif fuudha akka itti fuudhu isatu beeka rabbi harkaa isinii haa fuudhu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ani doktora namni jettan kun forfaa'ilii keessan kana suuqa jedhattanii baay'ee namatti tola maashaa Allah quraana ofirraa qabdanii widdirii muumaalii asna ofirraa qabdanii ani doktor keessan witingi ayye martingi ayye akkasitti jajjabaadhaa akkasi qajaradha forfaa'ilii kana qajaradha obboleessan yookaan obboleettii teessana fakkaaddu dhaawwa quban harka baay'atu illee natti hayyee mee nama ustaazotaa kennaa nama harka natti baay'ate yaa rabbi yaa Allah haajaa ta'e rabbi haa baasu kokaa'umuu itti dhulfaan ka hin dadhabne kan hin hifanne Allah ka kenninee harka arjaa kennee harkaan dhuman subhaanallah arjaa kennee harkaan hifanne ka kennee hin hifannetti sii himne haajaa ta'e rabbi haa baasu muraada kee rabbi haa guutu guyya mar'aa kanarraa waan kee rabbi haa dubbatu waan jiruuf jireenya keetii rabbi haa dubbatu waan maatii keetii rabbi haa dubbatu waan miidhaa hawaasa islaamaa rabbi haa dubbatu akkas haajaa ta'e waan asi keessa qilqisitti bilbilaa jirta tanallee yaayyesun wallaahi rabbi quba qaba rabbiin bismillaahi biiznillaahi rabbi guyya mar'aa kana keessa rabbi isinii haa baasu nul imaanallee nuu kenne istigfaaratti nu kaase arraba keenya istigfaaratti nu kaase niyyaa keenya rabbi istigfaaratti nu kaase halkan taate guyyaa taate أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جنة ذكر الترب نكاسه حاجات إن رب نهاباسو بلبل خيرات رب نهابنو بلبل والشريتات والربين كشر تبيك هند رب راجه والربين كي خير تبيك بلبل خير هند رب نهابنو harki amma nama sadi gahe nama sadiin kanarraa yoo fuudhe sa'aatiin gad hin teettu aduu dhiyalaali sabiroo dhiyalaali homaa jechuun akkasanii adullee hin teette walaa namtichee bara akka jaabeetta aduu dhiyalaali sabiroo dhiyamaa ati waa jedhee romoon tun waan hambifne kanaafi anallee laali sabirollee laali sani kanaaf ammoo namni ustaawota amma warra hifatanii sheetichi seenan jedhan kun ati maayikii qabannii qabannaa madarakii kana qabanna waa gadhiisa gadi dhiisu nurraa gadi buusaa waan maa yoo nu bare eenyu barreessaa eenyu yaasan barreessaa jira hin barreessinaa boori barreessaa jirtan kadara koomenti koorenti jettaniinsa amirra hin jirtu godha har'a warri jarri ziyaaraa deemte isaa deemte ziyaartu ittiin barreessinaa wallaahi ustaaza kee waan dhabe aburaa fi ammallee nama dabarsuu aburaa fi ustaaza simbira jedhan kan
مكان ثاني ايش استاذ ابو رامي ويا أستاذ استاذ سينا السلام عليكم ورد ابني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Qoosaa keessanitti qof lu jira saniif inni maayikiin irraa banamuu jedhaftee. Maashaallah ijoolleen maal yeroo mara gadda himachuu miti yeroo garii kokkoflaa taa'uun gaariidha. ماشي اتفقوا بقى كام صلاة دبر ثابت Inshaallah ayyee. اما اجي هنا دبر Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Cufti keessanuu baga rabbiin guyyaa har'aa kanaan isin gahee nagayaan osoo qaamni keessan hin miidhamne osoo sammuu hin miidhamne nagayaan as gahuun kunuu nagayaan guyyaa har'aa gahuun kunuu islaamummaa qabaattee guyyaa har'aa gahuun kunuu akkaan ni'maadha. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ji'i akkasaniiti kadhaa teenya ka amma dura kadhatamaa jiruu fi ka har'a kadhatamaa jiru kulli rabbi nurraa haa qeebalu jecha sagantaan naaf kennamte gabaabduu sagantaan gaggabaabsaa jedhamaa jira waan ta'eef gabaabseetuman du'aayee isiniif godhee asirraa gadi bu'aa isiniin jedha. Bismillaahi yaada muraada keessa rabbi isiniif haa guutu. Yaaboo harka nan gabaabsa wannin jedheef harka akka harkin baafamneefanii harka dhedheeraa kana baaftan isaanii wal eeggadha nama isin gubbaa eeggadha waggaa harka dhedheeraa kana baaftan gubbaa kanaan laal wal dooftanii waliin darbina. Subhaan maal jechuudha akkasaniiti. Harka isinirraa hin fuudha gabaabsee bakkumatti yaadni keessa wal fakkaataadha. Rakkoon keessa wal fakkaataa waan ta'eef namoonni garii waggaanii fi asii himate yoo rakkoon keessa rakkoo namticha isii himataa jirtu sanii wal fakkaataa ta'e hin himatin ittiin jedhu waggaan siidhaa kadhadhu. Ishi akkasan yaada muraada keessa rabbi isiniif haa guutu. Waan sodaattan jalaa rabbina jaa isin haa baasu. Wallaahi waan sorakkaa jiru waan sammuuwwan kee cinqaa jiru halkaniif guyyaa hirriba si dhoorgee rahaa si dhoorgee sammuuwwan kee si jeeqaa jiru walitti qabee rakkoo san rabbi sirraa haa kaasu. Mokkora akka malee rabbi sirraa haa qabu. Ibdee rabbi si mokkoriini miskiinummaa rabbi si mokkoriini. Abbaa manaa si jalatu si mokkoriini ilmaan si jalatu si mokkoriin madaamii si jalatu si mokkoriini mokkoroo akka malee rabbi sirraa haa qabu. Mee warree harka baasaa jirtan kulliin keessanuu yaada muraada rabbi isin haa guutu. Waan sodaattan jalaa rabbina jaa isin haa baasu. Waan isin himachuu jecha harka baasaa jirtan namni sirraa hidhame hidhaa keessaa rabbi siif haa baasu. Yoo qabeenyi sirraa bade qabeenya kee rabbi si haa galchu. Qabeenya kee rabbi si haa galchu. Mee gabaabsinee namni wallaa kiyyaa hunda faame. Lafa harka baasan san maayikoo ofirraa banaa dubbadha. Gabaabsaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nageenya rabbi sirraa jiraatu maal jette? Aamin isinillee firii rabbiin hin jiraatu. Akkoo danuu miti yaadni kan ana hojiidhuma natti cima. Maadaamiin godhee bareedduudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Intala durbaa tokko na ajjeesuu kaadha. Ganamaaf galgalalaa intali durbaa tokko na ajjeesuu kaatan akkan itti haasa'u hin qabu. Isin immoo intaahin kainaan jetti bareechaa du'aayii naa godha akka afaan siinarraa qabamutti. Inshallah rabbi sirraa madaamiin kan malee ersiifa tolchu. Madaamiin sii tollaan intalli sirraa gajjetti inshallah waa takka. Sun laaftuudha. Rabbi sirraa gada qabu ishii akkasaniiti madaamiin kan malee rabbi siif haa tolchu. Kan madaamiin itti jabaatte ankee wayyaadhaayyuu kan intala rabbi sirraa qabu intala qaama isii qalbii isii rabbi sirraa qabu. Niyyaa isii rabbi sirraa qabu niyyaa isii rabbi siif haa tolchu. Jaalala isii qalbii jaalala kan kee qalbii isii keessa rabbi haa kaa'u. Iyyee ustaaz. يا الأستاذ يا الحمد لله يعني كيسان بريدا قرو نم يركهم ببايات أستاذون اللي توك توك ببايات اللي أم أوجو جمي ما مفردة ابن أوجو جمي وقوني ويا مميا كوي يا أستاذ سلم سيدي مريتو في ربي بركاسني باقولوا إن شاء الله هاي مريتو بريدا أنا ديك إبلة أنا اللي بيتني جركينيا دواي شرشرني توك توك تكيسا باسني هماولون توني waan sirriitii miti waan hin argamini nabi muhammad alayhi salatu wasalam jambiitti kadhata du'aayi kalimaa jawaamee kalimaa waa hedduu wal qabattu wakadhalika imaamul bukhaarii maal jaa
namni du'aayii onga gahee kadhatee onga gahee isaa baaba'e gaafa jedhamu gaafa waan mara keessa bahee kana jechaa oole sanii isaa baaba'e jedhama. Ammoo waan tokko keessatti diin keessatti ta'ee waa hunda keessattuu isaa baaba'u hunda orkaadha. Kanaafuu yaadaa fi muraada kan kee waggaan siin jedhee asiisiif kadhadhu ati ittiin iyyadhu achi. Kan jechuudha madaamiitis yaadaa muraada keessa jira. Yaaddoo akkasitti ta'e waggaa jedhamu kan qabeenya sirraa qabameetu jira. Kan jechuudha hojii dhabdeetu jira. Kan dhibamteetu jira waan ta'eef ati achitti man iyyadhu. Bismillaahi yaaddoo sitti jiru rabbi sirraa haa furu. Yaaddoo sitti jiru hunda rabbi sirraa haa qabu. Waan si yaachisaa jiru walii qabee rabbi sirraa haa qabu. Dhibdee sitti jiru rabbi si haa fayyisu. Obboleessaan kee dhibamu rabbi si haa fayyisu. Haadha kan kee dhibamtu rabbi si haa fayyisu. Kan abbaan dhibamu abbaa rabbi si haa fayyisu. نما سر رادي بممر رب سيها فيسو اللهم رب الناس مذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا الما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورجيت ولا حقك ينا رب جت الى كك رب سني فاقلتو اسجلك جرت يدو تجرا كان حقك يباتي سدي افر دلغيك ومانا كنمني مدام اللي كننيف كان مو كنمي في مكرب فكار غوري ولا لا من هندك سن رب سني فاقلتو نما يرجل سن الرا اما تجيغلي رب راسني فافودو qalbii isaanii keessa imaana kaayisanii kan rabbisni haa taasisu ammatti kaayisanii galcha rabbisni haa taasisu burqaa keessan damka keessan zabana gabaabduu keessatti warra argate nyaatu rabbisni haa taasisu biyya namaa zabana dheeraa jiraatu mi zabana gabaabduu keessa waan guddaa carraaqatanii nagaan biyya keessanitti galtanii jiraatu godhe keessa rabbisni haa taasisu maatii keessanitti nagaan galuu godhe keessa rabbisniif haa taasisu kadhaa isin ofii kadhattan kan ustaazonni isinii kadhatan hunda rabbisni haa gebalu kulli keenya rabbinuuf haa gebalu اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا شبابنا وشباباتنا واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قد جاءوا بليتين رقم لما فايا دمرادان كرب سيفا قوتو إيفما yeroo keenya gabaabaadha waan ta'eef wallahi yaada muraada kan kee walitti qabee rabbi sirraa haa guutu yaa rabbi keessa isin beeku waan isin barbaadesitu beeka waan isin himachuu deemsitu beeka yaa rabbi yaada muraada isin guutu waan isin sodaata jala yaa rabbi najaa baasi waan isin barbaadde walitti qabee yaa rabbi kenniifi yoo haqa isii dhabame ta'e haqa isiisan yaa rabbi galchiisi gammachiisi nama dhibamu yaa rabbi fayyisiifi yoo haadhaabban yoo namni irraa akirame jiraate ija rahmataati yaa rabbi laalii fi hunda keessanuu waan yaaddanii akka baasaa jirtan hunda rabbi isiniif haa baasu yaada muraada rabbi isiniif haa guutu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لقاء آخر أسمتني سنة باش إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا زادكم الله علما وفاما قالتوما ما شاء الله رب سنرها جالته bakka isin jirtan rabbi hafiis isin hafiis faajaa keessatti dunya rabbi walitti isinii haa qabu yaa warra harka baaftu harka baaftu argite taati baaftu fi taatiin baafne illee rabbi si haa baasu haajaa tante taati baafte fi taati yookaan inni ati wadiqisuun deemtayyuu taati yaadde illee taati yaadin illee hundaa rabbi walitti si haa qabu rakkoo keessaa rabbi si haa fuudhu rabbi istigfaaratti nu kaasee استغفارات ربي نقاسه ركو جرو كيسا ربي نها باسو إن شاء الله بإذن الله الكريم وري مقاس وري هرك باسا يرتول والله وري هرك باسا يرتول نسن بينو ربي سيقوبا قوايتشودا أتي واني سنقلو قبدا واني أرغتي ركو هندا واني سنقلو قبدا واني سنبيكو قبدا استغفار بائسا أستغفر الله وأتوب إليه دعاء جامعة رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه اتنكرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دعائي كنا كرد استغفارات ذكر الديبيع أكز والله فرمان نورجمو قام ربي ديبو قال قرآن ربي ديبو استغفار باجسو من ربي تترجمو بك قرآن قريد وافدا وك اتبرتا يرتا غري قرانا كاعتبارتا يوتس ديبو يونو ركو جيرو ما اسيا جيرو رابقان تربي نور راقو بقى اكربي نور رابيكوتي الرابقان ربي ركو كيسا انو نفر يچو انو فرامنا اكاس وان ارغتي قلبي تي نغوغوس
waan gogoginna qalbii nutti fidu namni qalbiin teen haa jiitu jette quraana rabbii qara xiinxallaadhaan quraana rabbii qara istighfaara baay'is haasawa gargaraa irraa fagaadhu waan qalbii tee goggoysu ka akka muuziqaa ka akka maalii kana maal himee keessaa bahare himee keessaan bahu kana himee keessaan bahu hayyee Abdurrahmaan maal jettame ustaadonni mee wiitingii nu seenaa warri jala kana jirta wiitingii gala rabbi barakaa isiniif haa godhu hayyee Abdurrahiim. Barakallahu fiikum. Ustaadota hedduu biratti baay'ee kana gubbaa argaa tureen ol bahame ustaad Abu Rayyaanii kun yeroo dheeraaf jala turanillee ol bahame akkasuma ustaaz Abu Eenanni ustaadota hedduu jala jira ol bahachaa obboleettiin tijjata akka waan jettu warriin gubbaa kana jirtamme namni tokko jee jala inshallah ustaadonni gubbaa ta'uun jala kana taa'uun qaban dhufanii du'aayii nu kadhachuu qabanii dhaamsa nu biraan gatuu qabanii namni tokko warri gubbaa kanaa du'aayii deeffatte fa'a mee gabbuu inshallah ulaa baahni warri ustaadota har'a sagantaan ka warra ustaadota guyyaa du'aayii waan ta'eef baay'ee maal jetta waan jette obboleettiin waan jettu takkawee ani biyya ormaan jira daa'ima wayii biyya na yaalaa dhukkubaa miila na yaalaa sakaalaa gisee tokko harka sakaalaa har'a afaan naalaa qabee afaan qabeera amma akka rabbi naa fayyisuu biyya ormaa keessa suu jiru akkana naalaa dhukkubuu jira jette akkasuma takkallee waan qalbii na cabse jira akka rabbiin qalbii caba sanirraa na fayyisuu jette inshallah ni godha. daa'imni dhukkubsattullee rabbi haa aafiyu inshallah bismillah yaa qalbiillee kaqaamallee rabbi haa aafiyu dhibama islaamaa kullii wajjin rabbi haa aafiyu dhibamtuu islaamaa kullii wajjin rabbi haa aafiyu tahaajaan addaanatti jettellee rabbuu sirraa quba qaba haajaa ta'e rabbi si haa baasu waan khayrii taate rabbi olis si haa qabu inshallah anamma maayikii gama abuu ustaaz abuu itti hin dabarsaa warri ustaazota warri jala kan jirtan illee nurraan bahina inshallah sagantaan isinii kennama harkiin gabaabbata du'aayii jaami'aa san godhuu wayya malee